Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdulab. Gaaffii namoota baay'ee kan ta'e yeroo video YouTube irratti daawwannu beeksisni yeroo irra dhufu maaliif emailii keenya lakkoofsa keenya akkasuma maqaa keenya irra fidaa ka jedhu gaaffii namoota baay'eeti keessaanis akkasuma gara koomentiitiin na gaafataa jirtu. Wanni kun rakkina inni fidaa akkasuma sababni inni fiduuf maaliif akkasuma yoo barbaanne immoo ofirraa ofii gochuu sirreessuu ni dandeenya ka jedhu tokkoon isinii qabadhee dhufe. Wanni kuni gar tokkoon normaalidha. Emailii keenya fidee bakka kana kaa'uun beeksisa irratti sababni inni fidee kaa'uuf yeroo tokko fakkeenyaaf beeksisa kana yoo fudhanne ana video daawwatu irra dhufe video irra jechuudha beeksifni kun. Wanni inni emailii kiyya fideef maaliif? Discovery car insurance dha. Waa'ee petrooliiti yookaan immoo boba'aa wal qabate insurance seenuudhaaf. Some information has been prepared from your Google account. Accounti yookaan informationin kan kee haga ta'e kan nuti arganne Google irraa fudhanne like maqaa abbaa kiyya akkasuma emailii kiyya lakkoofsa bilbilaa. Garuu wanni irratti guutamu hafu tokko ni jira. Yoo insurance kana ni barbaadda tahe yoo ni barbaadda tahe torban tokkoon booda torban lamaan booda baatii kana keessa ni barbaadda yoo tahe guyyaa itti barbaaddu yookaan immoo itti galmaahuu barbaaddu nu walqunnamuu barbaaddu itti guuttadhuuti submitii godhii nu walqunnami insurance kana bitadhu nun jedha. Informationii kan garuu Google-tu eeyyameef akka inni fudhatu ofii gochuun illee ni danda'ama yoo barbaachisaa ta'e. Garuu asirra dhufuun isa waa takkitti rakkina hin qabu. Beeksisa waan akka insurance makiinaa bitachuu mana bitachuu waan ta'een waan akkasiitii walqunnamuu yoo barbaaddan yoo waan sana feetan tahe emailii keessaniif maqaa keessan Google irraa fudhannee jirra submitii gochuudhaan yookaan immoo sanduuqa kanatti raayitii gochuudhaan nu walqunnami submit ka jedhu tuqi sanaan booda karaa emailiitii yookaan karaa lakkoofsa bilbila keetiitiin si walqunnamnaa jedhaa jira. Kanaafuu ni barbaanna taanaan waan kana sanduuqatti raayitii gooneetuma submitii gochuudhaan jara walqunnamna jechuudha. Sababni YouTubein jara kanaaf eeyyame maaliifi yoo jettanii namoonni kun beeksisa YouTube irratti kaffalaa jiru. Fakkeenyaaf beeksisa kana yeroo daawwadhe abbaa video kanaatiif maallaqni seenaa jira. Tokkoffaa kaampaanii gurguddaadha. Waan nama jala deemanii emailii namaa funaananii fi miti. Lammaffaa YouTube irratti kaffalaa jiru namoota amanamoodha. Kaampaanii gurguddaa amanamoodha. Kanaafuu waa tokkitti rakkina akka inni hin qabne yookaan immoo akka inni namarratti rakkina uumuu hin dandeenye YouTubein sirriitti ni beeka. Garuu filannoo keenya akka jarri nu walqunnamaniif keessootti settingii biraa nu kaa'ee jira. Ofii gochuu barbaanna taanaan settingii keessa seenne akkamitti akka ofii gochuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Garuu waa tokkitti asirra dhufuun isaa rakkina tokkitti hin qabu. YouTube wajjin dalaguu beeksisa asirra gadhiisuu beeksisa sanatti ni kaffalu jechuudha. Tokkoon beeksifni kun namarra dhaqeen galii kana argachuudhaaf ni kaffalu nama biraatiif. Ofii gochuu barbaannaan garuu settingii bilbila keenyaarra deemne ofii gochuu dandeenya. Ofii gochuu barbaannaan Google settingiin bilbila keenya settingii keessa jira. Google settingii irra seennaa sanaan booda manage your Google account ka jedhu kana tuqachuudhaan bakkuma duraan settingii Google qajeelfannu deemna jechuudha. Mata duree kanarra personal info, data, security mata duree jedhu adda jira. Nuti garuu kan nuti jala deemnu people and sharing waan jedhu tokko jira. People and sharing kana jala seenna ofii gochuu yoo barbaanne. Xiqqoo yeroo gadi deemnu gara gajjallaatti gadi buunu jechuudha. Shared endorsements in ad waan jedhu jira. Profaayilii kee yookaan immoo maqaa kee akkasuma emailii fi lakkoofsa bilbilaa beeksisni tokko yoo si barbaadan si walqunnamuudhaaf optionii sana siif kaanu jedha. Maaneejira tuquudhaan gadi buune sanduuqa kana ofii godhannaa jechuudha. Waan nuti YouTube irratti hojjannuun beeksisa nuti fidaa beeksisa sanarratti profaayilii keenya maqaa keenya akkasuma activity tokko akka share godhanni barbaadan jedha. Hin barbaannu yoo ta'e sanduuqa sana raayitii sana keessaa kaafne keessaa bahuudha. Garuu yoo gochuu dhiiftanii akkasitti taa'es waa tokko rakkina qabuun isiniin jedha. Waa tokko waan nama cinquu miti. Channel kiyya irratti waa takka wanni isinitti mu barbaadu hoomii irratti akkaataa isin barumsa duraanii salphaatti itti argattanii bareechee salphisee isinii kaa'een jira. Haala salphaa ta'een osoo hin cinqamin mata duree feetan irratti video argachuu dandeessu. Barnoota YouTube jedhee barnoota YouTube yoo barbaadan irra tuqu
akkasuma barnoota AdSense jedhee barnoota AdSense qofaan wal qabate achi jala ni jira. Yoo feetan xiyya jala isaa jiru gadi tuquudhaan guutuu isaa argachuu ni dandeessu. Yoo feetan immoo barnootuma AdSense jedhu irra tuquudhaan salphaatti guutuu isaa barnoota AdSenseedhaan wal qabate qofa achi jala osoo viidiyoo guutuu jala hin deemin argachuu dandeessu. Akkasuma ammallee yeroo gadi siqtan barnoota copyright jedhee barnoonni copyrightidhaan wal ilaallatu qofittiin achi jala jira. Yoo feetan xiyya kana gadi tuqxu, yoo feetan gubbaarra barnoota copyright isa jedhu yoo tuqxan qobaatti isiniif baasa. Akkasuma xiqqoo gadi deemtanii ammallee barnoota video editing, barnoota StreamYard jedhee mata dureedhaan isinii kaa'ee hin jira. Akka inni sirriitti isinii salphatuudhaaf barnoota video editing yoo guutuu isinii baasuu dide xiyya jala jiru tuqxaniinaan yoo guutuun isinii bahuu dide fakkeenyaaf yeroo heddummaate hin baasu guutuu barnoota video tolchuu kutaa arfaffaarraa eegala waan ta'eef tokkoffaarraa akka inni eegaluuf barnoota video editing isuma jedhurra gadi tuqxu. Yeroo tuqxan waan barnoota video editingidhaan wal qabate guutuu isa isiniif baasaa jechuudha. Tokko lama jedhee jalaa ol. Tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedha sirriitti barnootuma sanaan wal qabate qofa salphaatti argachuu dandeessu. Hoomiidhuma jala argattu. Akkasuma barnoota StreamYard, barnoota emailii jedhee sirriitti jira salphaatti argachuu dandeessu. Keessattuu emailii irratti xiyyeeffannoo guddaa gochuu qabduun isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.